Harka fuunee kan jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Jilchaa News irraa oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himna. Jalqaba irratti matoota oduu. Lolli cimaan daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti magaalaa Kormokuu bakka Beenishaangul Gumuuz dhiyaatutti gaggeeffamaa jiraachuun dhaga'ame. Humni qilleensa Itoophiyaadhaa humna teekinooloojii sadarkaa olaanaa qabu waan ta'eef kan duraanii caalaa dantaa biyyaalessaa eeguuf amma ga'umsa olaanaa qabaachuu hoogganaan ajajaa humna qilleensa Itoophiyaa Leetinaanti Jeneraal Girmaa Mardaasaa himan. Intalti muummicha ministeera Itoophiyaa kan taate Saamel Mallas Zeenaawwiidha dippiloomaasiin Fatala Warqee maallaqa teenaaf hin galle jechuudhaan kontaala guddoo TPLF kan taate Fatala Warqee Gabra Egzaabeer qeeyixe. Humni ittisaa hidhannoo waraanaa ammayyaa fidhachuun yeroo ammaa kana qophii sadarkaa olaanaa irra jiraachuu hoogganaan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa guyyaa kaleessaa dubbate. Daawwattoota hordoftoota Jilchaa News kanneen amma dhageessan battanu hangafoota oduu Jilchaa News amma gara bal'ina oduutti isin dabarsina. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa duula bal'aa daangaa irratti taasisaa jiraachuun dhaga'ame. Lolli cimaan guyyaa kaleessaa humnoota Suudaanii fi humnoota Suudaan kanneen biroo jidduutti jalqabeen lolli cimaan daangaa Itoophiyaa Suudaanitti banamee jiraachuun dhaga'ame. Waraanni diroonii kuffisuu isaa kan beeksise raayyaan kun lolli cimaan deeggarsa qilleensaatiif lafaadhaan taasifamaa akka jirutu ibsame. Waraanni Suudaan magaalaa daangaa Tarsiimoo kan taate naannoo Beenishaangul Gumuuz Itoophiyaatti dhiyaattu Kormokuu kan kibba ba'aa naannoo Biluu Naayil keessatti argamtuu fi naannoo Beenishaangul Gumuuz wajjin wal daangeeffamee deebisee qabachuu guyyaa kaleessaa irraa eegale haleellaan bal'aan jalqabee jiraachuu anaatu miidiyaan gabaase. Waraana kana wabeeffachuun akka gabaafametti haleellaan tun kan raawwatamte humna deeggarsa ariifataa finciltoota Suudaaniif sochii bilisummaa uummata Suudaan jidduutti ta'uun ibsame. Dhaabbanni oduu kun namoota kana wabeeffachuun akka ibsetti waraanni Suudaanii fi michoonni isaa lola sa'aatii dheeraa booda jennoowwan sarara duraa humna deeggarsa ariifachiisaa qarqara magaalaa Kolistaan irratti argaman irratti haleellaa cimaa banee jiraachuu ibse. Haleellaan tun qaama hojii magaalattii deebisanii dhuunfachuuf tarsiimoo ta'e hoggaa ta'u sadasa dabirraa eegaleetu waan naannoo humna dafee dhaqqabaa Suudaaniif sochii bilisummaa uummataa itti fufee jiraachuun ibsame. Haleellaan tun yeroo dhiyoo gara daangaa Itoophiyaattis babal'achuu. Ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaanti Jeneraal Girmaa Mardaasaa leenjii jiddu gala miidiyaaf kominikeeshinii ittisaatti irratti qophaa'e irratti hooggantoota miidiyaaf ogeeyyii humnoota kutaalee gurguddoo fi ejensiiwwan irraa tarsiimoo ijaarsa waraanaa irratti leenji'aniif dhaamsa dhaamee fi haasoo taasiseen akkuma ajajaan guyyaa taamseen raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa humna goototaa imaanaa goototaa baachuu danda'a lammiilee Itoophiyaa baachuuf cimanaaf gootummaa olaanaa qabutu hubeessise. Lolli ammayyaa teekinooloojii fi qarannoo wirtuu isaa godhachuun saffisaan guddachaa akka jiru kan ibse Leetinaanti Girmaa Mardaasaa waraanni keenyas dandeettii mala jijjiiramaa kanaan golsimu Itoophiyaaf mijatuu fi dantaa lammiilee isaa eeguu jaaraa akka jiru hubachiise. Itoophiyaan karaa hedduudhaan biyya bal'oo dandeettii guddaa qabdu seenaa badhaatu uummata gootota adda durummaan beekamu qabduun humna jijjiiramaaf guddina ta'uu ishee dursanii hubachuun barbaachisaadha jechuudhaan Leetinaanti Jeneraal Girmaa Mardaasaa dubbate. Akka ajajaan kun ja'anitti gaazexeessitoonni waraana gootummaa seenaa injifannoo wareegama guddaa waraana baasee uummata biraan ga'uuf itti gaafatamummaa guddaa qabaa ja'an. Oduu fi duulli maqaballeessi dhaabbata kanarratti deemu waraana keenya irratti hubannoo dhabuurraa kan maddee jechuudhaan ibse. Buurri waraana keenyaa heera keenya jechuudhaan kan ibse Leetinaanti Girmaa Mardaasaa waraanni kun nagaa eeguuf jecha waraana ittisuuf yoo ta'e ammoo wareegama xiqqaadhaan injifannoon argamu akka hin jirre hubachuun barbaachisaadha jechuun namoota dhaabbata kana maqaballeessaniif ergaa dabarse. Hoggansa miidiyaaf ogeeyyii imala jijjiirama tarsiimoo dhaabbatichaatii fi deeggarsa kallattii hedduu raayyaa ittisa biyyaaf taasisaa jiru calaqqisiisuun hojiiwwan qunnamtii haala yeroo wajjin wal qabatan gaggeessuuf amileetiin sammuu raayyaa ittisa biyyaa ijaaruuf hojjetamaa jiraachuullee beeksise. Intalti ministeera muummee Itoophiyaa duraanii tan Mallas Zeenaawwii Saamel Mallas labsii haarawaa Tigraay keessatti dhiyeenya kana beelaalchise. Labsiin tun labsii sirna dargii nama yaadachiisa jechuudhaan cimsitee qeeqxe. Saamel Mallas gaaffii deebii dhiyeenya kana teegaatti miidiyaa waliin taasifteen labsiin haaraan tun namoota seeraan beekaniin otoo hin taane warra dubbisuu fi barreessuu danda'an dhiisii namoota seera hin beekneen kan barreeffame jechuun amanuu natti ulfaataa jechuun ibsite. Labsiin rakkoo hedduu qabuudha. Seera bara dargii kan qabuu fi oduufillee dhaga'uun kan namatti hin tolle jechuudhaan intalti Mallas Zeenaawwii labsii TPLF dhiyeenya kana baaftee jabbeessitee qeeqxe. Yaada itti gaafatamtuu waajjira wayyaanee tan taate adde Fatala Warqee Gabra Egzaabeer ibsa banaa kennan irratti yeroo gaafatamtuu intalti Mallas Zeenaawwiidha.
ibsi Fatala Warqee kun haasawwan uffisiisaa ta'ee fi haala yeroo amma lafarra jiruuf furmaata kennuu caala aangoo isiitii fi garee isii cimsuu qofa irratti xiyyeeffate jechuudhaan ibsite. Fatala Warqee haala addunyaa namarra jirtus ta'e akkaataa dippiloomaasiin itti hojjetu hin hubattu jechuudhaan intalti Mallas Zeenaawudha Fatala Warqee kayite. Dippiloomaasii jechuun ibsa mootummootaaf deebii kennuu odoo hin taane haala yeroo amma lafarra jiru hubachuuf tarkaanfii sirreeffamaa baasuu jechuudhaan yaada Fatala Warqee tana jaboo balaaleffate. Raayaan ittisa biyyaa Itoophiyaa yeroo kamuu caalaa tokkummaa isaa cimsee gurmaa'insa babal'atee fi hidhannoo waraanaaf teekinooloojii ammayyaa hidhachuun qophii olaanaa jiraachuu shuumiin Itimaajoor waliigalaa humnoota waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dubbatan. Kolleejjii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa hooggantoota olaanaa waraanaa nageenyaaf tasgabbii leenjisee eebbisiisee jira. Sirna eebbaa kanarratti haasawaa kan taasisan shuumii waliigalaa humnoota waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa akka dubbatanitti raayyaan yeroo kamuu caalaa tokkummaan amma cimee gurmaa'insa babal'ate hidhannoo waraanaaf teekinooloojii ammayyaatiin kan hidhate yoo ta'u qophii sadarkaa olaanaa irra jiraachuu beeksisan. Beekumsi fi dandeettiin tarsiimoo nageenya waliigalaa kolleejjicharraa argatan dandeettii hooggantoota keessaa haalaan kan guddise waan ta'eef beekumsi fi dandeettiin tarsiimoo nageenya waliigalaa kolleejjicharraa argatan dandeettii hooggansa keessan haalaan kan guddisu waan ta'eef ibsuun hojii qophii itti fufee jiru akka cimu amantaa guddaa qabna jechuun dubbatan. Mallee Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuuf taasiftu qormaata cimaa jiru keessa dabruu kan gaafatu ta'uu hubachuun qophii gahaa taasisuun barbaachisaa ta'uu Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dubbate. Raayyichi qophii murteessaa taasisaa jiraachuu kaasuudhaan adeemsa kana keessatti gumaacha olaanaa taasisuuf kaka'umsa gaariin hojjechuun barbaachisaa ta'uu ajajaan waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa humnoota raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa guutuu biyyattiitiif ergaa cimtuu dabarsan. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota Jiil sirraa oduun teenya yeroo kana qabannee dhiyaannee kan gammaatti hordofaa turtanii oduun teenya torbaanitti yeroo sadii isinii dhiyeessinu ammas akkuma ta'etti jirti gaariidha.